Waa'ee albaati takla hayimaanotii dubbata miti baay'isawe. Waa'ee dhiiratti laguun dhufuu haasa'a miti wangeelli keenya. Wangeela nutu kennee bettee dubbatta wangeelli kan keenya itti dubbattaadha. Egaa hundumti keessanuu namicha kana biraatiin hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin nan sin gaafadha viidiyoo kana biraan naagaa. Wangeelli kun wangeelli kan keenya jettanii dubbattuu jedhe. Eeyyee wangeelli kanuma keenya. Wangeelli qulqulluun inni gooftaan keenya fayyisaa keenya irraa duuka bu'oonni baratan kan keenyadha. Bara sana warri kee hin jiran. Maaliif jennaan bara wangeelli jirutti warri abbaa kee hundumti isaanii hin jiran. Wangeelli maal akka fakkaatullee hin beekanii. Maayyita. Wangeelli kan keenyaam. Wangeelli kan kee ta'uutiif ragaa maalii qabdame? Ragaan kee maalinni bu'uura duuka bu'ootaatiif duuka bu'ootaa raajotaa irratti kan hundoofte wangeelli qulqulluu kan keenyadha. Maaliif jennaan Kiristoos irraa kan jalqabe. Wangeela kanatti warri aarsaa kaffalan dhiiga isaanii dhangalaasan abbootiin baay'een jiru. Abbootii kamimee waldaa keessan keessaa wangeela kanatti dhiiga dhangalaasanii aarsaa kaffalanii wangeela kana harraan gangaan. Sittimuu warri keenya warra aarsaa kaffalan Diyosqoriyoos, Atnaatiyoos, Baasiloos, Qisaariyaa, Gorgoriyoos, Inzanaasu, Yohaannis Afawarqi warri kun bee wangeela kanatti aarsaa kaffalanii dhiiga isaanii dhangalaasanii ilkaan isaaniitti buqqisanii wangeela kanarraan gaan kan keenya. Hande wangeelli kun immoo kan keenya jennaan koottu gara mana keenyaatti. Wangeelli kun bu'uurri isaa Iyesuus Kiristoos isa jiraataa kan ta'e mana kiristaanaa kanaa jechuudha. Mana kiristaanaa kana bu'uurri ishii Kiristoos kan taate waa'ee Kiristoos kan lallabdu waa'ee biraa kan hin lallabnedha jechuudha. Garlii dirsaaniin bu'uura kitaaba qulqulluu miti seenaa keenyaa fi qabsoo keenya ta'uu danda'u. Falmiifillee dhiyaachuu hin danda'an jechuudha. Dirsaanni qabsoorri isaan kun falmiifillee dhiyaatan akkamitti falmiif dhiyeessitati. Kitaaba qulqulluu miti isaan qabsoora ta'uu danda'u. Qabsoora dhasi. Ati sammuun kee kan hojjete miti. Bara wangeelli jirutti abbaan kee kun wangeela hin argine jechuudha. Abbaan kee inni Maartin Luuter jedhamu kun jaalattees jibbitus jaarraa 16ffaatti waa'ee wangeelaa arge. Wangeelli qulqulluun garuu kan inni jalqabe jaarraa tokkoffaa irratti jechuudha. Jaarraa tokkoffaa irratti jaarraa lammaffaa irratti warri dhiiga isaaniitti dhangalaasan qabsaa'onni wangeelaaf aarsaa kaffalan bara sanatti Maartin Luuter hin jiran jechuudha. Kan eenyu aarsatti kaffalee fidetti wangeelli kan kooti jettee fokkorta. Maaltu kan kee taasise? Wangeelli kun kan kee miti ammayyuu taanaan. Jaalattes jibbis wangeelli kun kan kee miti. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Hundumti keessanuu biraan nagaa. Namuma kana biraan. Wangeelli jalqaba irratti boqonnaa fi lakkoofsa hin qabu. Eenyu lakkoofsatti godhe? Eenyu boqonnaatti godhe? Mee kana deebisi jalqaba. Dhuguma wangeelli kun kan kooti. Deebitee immoo wangeelli keenya 66dha. Ragaan kee maalidha? Kitaabni qulqulluu 66 kan jedhu. Yoo kitaabni qulqulluu isaa ol ta'e maal taata? Amantii kana dhiistee baataa? Mana dukkanaa kana keessaa baataa? Abbaa dukkanaa kana keessaa baataa? Mana dukkanaa keessa jirtaa? Maartin Luuter ko habjuu sitti habjoote. Maartin Luuter maal akka jedhu beektu? Iyesuus Kiristoos amma yaadadhu seexana yaadachuu naa wayyaadha. Iyesuus Kiristoos amman yaadadhu haadha manaa koo hiriyaa koo too yaadadhe naa wayya waa'ee isaa amman yaadadhu. Waa'ee seexanaa fi waa'ee haadha manaa koo too yaade naa wayyadha. Nama kanatu wangeela na barsiisettee amma asoftaati. Maartin Luuter bar ofiisaatii seexanni kan isarratti mo'eetoo isa rakkisaa turedha. Isarratti aangoo godhatee mana qulqullummaa keessa seenee nama iyyaa ture Maartin Luuter. Waa'een kitaaba qulqulluu waa'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo dubbifamu yoo lallabamu nama dhiphachaa seexanni rakkisaa ture. Amma namni kun immoo nama wangeelaati, abbaa wangeelaati jettee waamta. Nama wangeelaa miti Maartin Luuter. Nama hejjaan kaatolikii keessaa ba'edha. Isarraa qabattee dhuftee amma abbaa wangeelaati ati. Eessaa fiddee wangeela kana? Wangeelli fi ati koo waliin beektan qabsoo wangeelaa keessatti iyyuu sirumayyuu waan wal ilaallattan hin qabaattan. Falmi 66 kan jettame irraa hir'istanii itti dabaltanii kitaaba qulqulluu nuti ittiin daballee sarraas hir'isne. Bu'uurri keenya kitaabni qulqulluu 66 kan jedhu kitaabni qulqulluu hin jiru. Ande akkas taanammee Maartin Luuter 65 fudhata. Kitaabni Yaaqoob
kitaaba keessatti dabalamee Maartin Luuter kan beeku miti. Eessaa fiddeetti dabaltee 66 taasistire. Abbaan kee yoo silaa 65 fudhata ati immoo eessaa fiddee 66 taasiste.